Kaanaadaa keessatti jaarsi dadhabaan tokko daabboo hatee qabamee gara mana murtii fidamee dhufe. Gocha kana osoo hin waakkatiin akka raawwate amane. Garuu sababa hateef yoo himu beelaan miidhamaa waan tureef osoo hin jaalatin daabboo kana hate jedhee himate. Abbaan murtichaas murtii kennuuf akkana jedhe. Hattuun kun akka hate amanee jira, ni beekaas. Waan hateefis $10 akka kafalu irratti murteessee jira. Hattuun kunis hiyyeessa maallaqa hin qabne waan ta'eef ani isaaf kafala jedhe. Namni hunduu ajaa'ibsifatee dhaaddacha kana hordofaa ture. Abbaan murtichaas $10 gadi baasee erga kenneefi booda dhaabbatee namoota dhaaddacha hordofaa oolaniin akkana jedhe. Biyya keenya keessatti hiyyeessi beelli itti jabaatee sadarkaa haqa namaa hatuu irra waan ga'eef badii keessan kanaaf $10 isinitti murteessee jira jedhe. Hordoftoota dhaaddacha irra $480 erga walitti qabanii booda abbaan murtii kun jaarsa kanaaf kenne. Dhugaa kun murtii haqaati. Abbootii murtii haqaa kanneen akkana Rabbiin nuuf haa baay'isu. Amiin. Viidiyoon keenya kanarraa kana fakkaata. Yoo isinitti tole laayik fi obboleeyyan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Hanga viidiyoo biraatti wal arginutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.